ulfaadhaa afaan keenyaan hojjechuun afaan keenyaan dorgomuun injifachuu dandeenya. Injifannoo biraa walitti deebina. TikTok Creative Award wal qabatee ijoolleen Oromoo hedduu tokko hacuucamanii jiru. Kabizaat xiraat ishaalal kan jarri jettu sun dhugaa ta'uusaa awwaardii halkan irratti hin argi. Ay Oromoo miidiyaa kanarraa uummata miqqanyaa uummata inaaftu hagam hamma afaan keenyaaf jibba qabanu agarsiisanii jiru. እኔ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንዲቆርጥልኝ ማለቴ ያው እግር የለኝም ብዬ እንዳስብ አምጡና አሳዩኝ ያልኳቸው durbi jabduun akkasiis jirti gaa yuuttiinis raachuu tasfaayis akkas babbareedanii achirratti argamanii jiru. ታብሪ አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው። ኢን ሚሊየንስ ነው ያው ሁሌ ግልጽ ነው ነገር 3 ሚሊዮን ብር ዳላ ጂኒን ዙሪስ ፓንቲ ኦፈቴ ጅረት argamtee jirti. Jama deebiin fikinooriin qashtiin qimamiin daakuun duqeetiin keessana. Assalamu alaikum ashmar kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jiruun jireenya aafiyaan warri barattoota mutaatan barumsi akkam isin bira nu bira gaariidha alhamdulillah. Har'a sigaa viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira akkuma beekamu viidiyoo baarsoo bashannansiisuu kan fataa zanaa ittiin jennu isin qabadhee dhufeetan jira. Anyway kaleessa immoo viidiyoo isiniif hin dalaga jedhee tayaadeen ture. Kaleessa immoo akkuma beekamu gaa sanbata guddaati kaleessa yaw pirogiraamii garaagaraa jira. Nurra ture kanaaf xiqqoo isin jalaa baduu dandeetan jira garumoo kaleessa immoo viidiyoo dalagamu hedduutu ture maaliifi TikTok Creative Awardin hedduu tokko ijoollee keenyatti qoosanii jiru jechaadha. TikTok Creative Awardin kaleessa darbe gaa ijoollee Oromootiif jajjabina waan baay'ee akka ta'u abdiin qaba garuu asirratti maal jechuun barbaada akka yaada kiyyaatti jechaadha TikTokiin akkuma kana ijoollee Oromoo jajjabeessuudhaaf warra aartii garaagaraa yaalanu yeroo baay'ee dubbadheetan ture kanaan duras jechaadha. Maaliif akka kan Oromoo qofa godhamee osoo jalqabamee yaada guddaadha dheetan yaada maaliifi ijoolleen keenya jajjabeeffamuu qabdi. Waa'ee miinaatiinis wal qabatee hedduu tokko sagalee argatee ture garuu achirratti lammaffaa baasanii isaanis wal qabatee viidiyoo hedduutu jira kan waliin ilaallu ta'a garuu immoo akka afaan keenya tuffatan achirratti nuuf galee jechaadha. Garuu immoo sila afaan keenyatu kabajamee bakka guddaa gahee jiraachuu qaba. Sichi ijoolleen Oromoo wal jajjabeessinee wal kakaafnee waan hedduu keessa galuu qabna jechaadha. Warreen magari chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo hedduutu jiraadha. Kan waliin ilaallu ta'a viidiyoo kana hundi keessanuu akka inni namoota baay'ee bira gahuuf like gochuun dagatina. Yaw kaleessa gadhiifamuu ture naan mijoofne pirogiraamii garaagaraan qaba ture guddaadha. Kanaaf anis nin jedha gara viidiyoo. Waa'ee TikTok Creative Awarditi wal qabatee immoo uffannaa kana laalaa gudii kana laalaa. እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። በጣም ነው የምታምሪው። አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው። የልብስሽ ኮስት ብትነግሪኝ። የልብሴ ኮስት ኢን ሚሊየንስ ነው ያው ሁሌ ግልጽ ነው ነገር 3 ሚሊዮን ብር በጣም ነው የሚያምረው። በጣም የሆነ ለየት ብለሻል። ከሩቅ ነው ያየሁሽ። እንደኔ ልብስ የለም ሳይ ራሱ። እሺ የዛሬው ጂ4 TikTok Creative Award ማን የሚያሸንፍ ይመስልሻል? መኪናው ማን ይወስድ ይመስልሻል? እኔ መኪናውን እንደ ሁለት መኪና ሆኖ አንዳንድ ቢሰጣቸው ደስ ይለኛል። ይገርምሻል አንድ ነው ያለው። ካልሆነ እነሱ እንዳይጣሉ ለእኔ ቢሰጡኝ በጣም ነው ማመሰግን kana amma nama maraatuudha moo nagaadha moo maal jenna laala isayyuu maal jetti afaan guuttattee miiliyoona 3 waan arge jetti kunoo argitanii yeroo akkasii irra geenyeera paantiidhaaf maalitti jirti kun duwwaadha biyya keenyas kun ga'ee jira jechuudha garuu dhiirri bara kanaa jechaadha inumaan fattanamni bakka inuma rabbii isuma kana ilaalee nuu dhiisuu qaba lanammaa subhaanallah wama ta'aa jiru jechaadha. Fitnaan nurratti gaggeeffamaa jiru duulli nurratti banamaa jiru jechaadha. Atu jara saabaatee wajjin du'ee jira addeen qaata. Silaa qaatan jannata galeen. Mucattii kana garuu beektu si miillisii TikTok kanarratti achifacha deemaa turte ምን ይላላ እኔ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንዲቆርጥልኝ ማለቴ ያው እግር የለኝም ብዬ እንዳስብ አምጡና አሳዩኝ ያልኳቸው እና የዛኔ መጥቶ ሳየው ወላሂ በጣም ነበር የተሰማኝ። በእንደዚህ በቅራ ጎኔ ነበር ያመጡልኝና እንዴ ጉዞ ለብዬ ሳየው ለካ እግሬ በጣም ያምራል አልኩኝ። እና ማማሩ ራሱ የዛኔ ነበር ያየሁት። ጣቶቼን ሳያቸው
ጣቶቼን ሳያቸው በጣም እንደሚያምርና ለካ ቆንጆ እግር ነበረኝ ምናምን ነገር አልኩኝ። ወይስ ታክፍሩላ አልኩኝ። ተመልሼ ደግሞ ዲላ ማርጅ ነው እንዴ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አላህ ሙሉ በሙሉ ቢቆረጥስ ማለት የታሰበው ሙሉ እስከ ነበርና አሁን ከጉልበት በላይ ከፍ ብሎና ነው። አሁን እንደዛ ነው። አዎ አልሐምዱሊላህ። አንተ ብዙ ነገር አለክ፣ በብዙ ነገር ትከፍለኛለክ ብዬ ወዲያው በቃ አንሱልኝ አልኳቸውና በቃ የዛ ሰዓት በጣም በደንብ ቆረጠልኝ እና አልሐምዱሊላህ። Asirratti maal jettee an durba jabduu akkasii osoo hin dinqisiifatin biraan darbu hedduu tokko jabduudha. Maal jettee miilasii isa irraa cite jechaadha. Itti fidaniinnaan hattaa qeensi koo akkas bareeda nan nahee al ta'u gizeen nahee ka'ummoo rabbitti hin dabaa jira osoo amma guutuu isaa ta'e waan arge jedheetan of sabarsiisee fuuldura kootii fuudhaa jedhee jedhaa jirti. Hedduu tokko namatti tolti. Baay'ee hedduu tokko bareeddi mucattee osoo hin dinqisiifatin biraan darbu wallahi maashaallaadha. Maashaallaadha jechuu kooti. Yuutiin Oromoodha ijoollee walisooti. Parsantii 100 keessaa parsantii 200 yuutiidhaaf kan kenna ture. Maaliif fiilmii waan fiilmii sa'aatii 2 fakkaatu daqiiqaa 2 nutti agarsiisaa ture yuutiin. She was very talented. Lammaffaa inni waan taanjabilii waan qabatamaa waan nama barsiisu waan inni nuu kaa'ee jiru baay'ee realitii dubbannoo ta'e. Yuutiin garuu hanga keessa gadi buutee hojii baay'ee hojjetteetti. Silaasiidhaan mana badhaasa. Beekaniit kana dura lifetime TikTok Creative Award ni kennamu ture kana dura. Beekaa san faa kennaniif ifa gaftaa minaan jedhanii kennaniif mooraalii si jedhanii. But yaa qorqorroo like this kanuma bara. Kaashiin qabu bara. Kun immoo ishiin fayyadu baay'ee. Kaash kaalloo nu ariif. Kaashii yoo badhaasanii. Amma fakkeenyaaf dorgommichatu wal qixxee godhanii feevarii hojjetanii gatii konkolaataan sun baasu kaashiitti jijjiiranii tulamaan isaanii badhaasanii gaarii ture. An akka kootti amma nama morma gama sanaan. Garuu waa'ee TikTok Creative Award sana irratti yaadan kennan yeroo manim because dorgommii TikTok Creative Award baranaa tokkoffaa waldaa maaliif fakkaata beektaa? Waldaa amantoota Itoophiyaa fakkaata. Inni tokko dhufee Pastarii qeensi fi sheekii wal ga'e. Inni tokko dhufee maal jedhe? Iyesuus geetaa no Iyesuusin taqabalu jette. Tokko immoo Maariyaam jedhe. Look tokkoffaa akka seeraatti akka dambii biyya keenyaattis bakka namoonni baay'een jiranii waan akkasii hin danda'amu. Lammaffaa bakkichi bakka sagantaa eventii dorgommii itti dhiyaatu malee bakka lallabni amantaatti gaggeeffamu miti baay'ee. Namoonni gabaa oolan jechuudha kakalees. Tuni illee dogoggora bara bibi. Namni kamuu amantaa isaan jaallata. Namni kamuu amantaa isaa waaqeffachuu galateeffachuu hin danda'a. Garuu achirratti siyaasa amantaa gaggeeffachuu hin dogoggora. Keessummaa taatee yoo dhufte keessummummaa keessan nama badhaasuu waltajjiitti baatee waan akkasii gochuun jedhu. Baay'ee isaati maal jechuun barbaade jarumti TikTok Creative Award qopheessan jecha naan taane ansilmaayyuu. Baay'ee kan Oromoon jalqabna amma qobaatti jechaadha. Hin dubbanna akkatti dubbii dhiibnu hin qabnu TikTok Creative Award ijoollee Oromootiif qophaa'e bara kanarratti kan eengadda xumurame irratti warreen waan kana qopheessitan akkasumas immoo waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa qabatee mootummaa naannoo Oromiyaallee dabalatee waan kun isin laallata. Mucaan kun jechuudha minaani Cilaaloo Award irratti sadarkaa tokkoffaadhaan xumura jedhamee eegamaa ture eegaas ture jechuudha. Kan saayyuu nun dhibini qarshiin homaa miti hin dhufaa hin darbaa. Mucaan kun qarshii dorgommii kanarraan ittiin jiraatee ittiin qabeenya horatas miti kuni motiveeshinii ijoolleen Oromoo qabdu ittiin jajjabeessuudhumaa fi warri waan kana qopheessanii waan kana immoo akka ijoolleen Oromoo darbitee hin tarkaanfanne akka haamileen ijoollee Oromoo cabu taasiftanis waan kana osoo sirreessitanii baay'ee barbaachisaadha.
mucaan kun dhugaa dubbatuudhaa fi yeroo vootii qarshiidhaan hin godhamne iyyuu jechuudha. Yeroo qarshiidhaan godhamu iyyuu duraan qarshiidhaan godhamaaf hin turre mucaa kanaaf vootii jechuudha. Yeroo sana iyyuu haganni caalee jiru hundi keessanuu beektu warri vootii godhaa turtan warri biyya alaallee warri biyya keessaallee jechuudha. Erguma vootiin qarshiitti deebi'ee iyyuu mucaan kun haganni dursaa jiru samaa'iif lafaa jechuudha. Dhugaa dubbatuuf hamma yoonaattan ilaalaan ture. Garuu mucaa kana fuutanii sadarkaa lammaffaa baaftanii qarshii 500 qofa badhaastan. Haga dubartii Amaarri simbiratti kabaja qabdu dhiirri Oromoollee simbiratti kabaja dhabee jira jechuudha. Warri maqaa Oromootiin waan kana qopheessitanii ijoolleen Oromoo akkam afaan isheetiin mootiveeshinii gootee waan adda addaa irratti akka isheen hojjetaa jirtu osoo beektanii ijoolleen kun afaan Oromootiin waan hundumaa hojjetu, afaan Oromootiin diraamaa hojjetu, afaan Oromootiin wantoota adda addaa hojjetaa turan hojjetaa jiru. Garuu kun dhimma gandummaa miti kun mucaan kun ganda kan keenya ta'eefis miti. Garuu kun walumaa galatti uummata Oromoo laallata. Waan kana yoo har'arra dabartan cal jettanii yookaan akka laayyootti ilaaltanii yoo dabartanii kan kanaa oliitu dhufuuf jira. Dhugaa dubbatu baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Dhugaa waan tokko gaafa hojjettanii yookiin galmaan ga'a yoo hin dandeessan ta'e immoo ittiin hirmaachisinaa ijoollee Oromoo. TikTok Creative Awardin yeroo hundumaa hin qophaa'a. Ijoolleen Oromoo irratti hirmaatu. Garuu ijoolleen Oromoo takka badhaasan argatan. Isheema kanayyuu qarshima 500,000 ishee kennitaniif kanayyuu immoo jechuudha. Sadarkaa gaariidhaan hin xumurtaniifi. Sababni isaa maaliif? Ijoolleen kun haamileen isaanii haa cabuu. Deebi'anii waan tokko akkan hojjenne. Ijoolleen kun diraamaa isaan hojjetanii yookaan immoo taatee isaan hojjetanii waan aadaa Oromoo mul'isu, waan aadaa Oromoo calaqqisiisu, waan Oromoon akkatti obbushuu danda'u, akkaataatti Oromoon ijoolleen Oromoo guddachuu dandeessu, sabni Oromoo akkatti guddachuu danda'u. Waa biraa hojjetu osoo hin taane kanuma hojjetaa jiran ijoolleen jechuudha. Garuu isa afaan keessan hin hojjenne sadarkaa gaarii kennitanii fi isa afaan keessan guddisaa jiru akka aadaan Oromoo hin cabne akka afaan Oromoo guddatutti immoo kan hojjetaa jiru boodatti deebistanii haamilee isaa cabsaa jirtu jechuudha. Mee dhuguma walitti dubbachuu yoo barbaade dhugaa dubbatuudhaa fi mucaan kun hanga yoonaa dursaa hin jiru. Warri biiroo aadaa fi turizimii keessa hojjetan yookaan waan kana warri qopheessitan osoo ofii keessanii nyaataniiti homaa rakkoon qabu nyaadhaa. Garuu wanta namni tokko itti dabqee itti dhama'ee itti rakkatee ijoolleen Oromoolee saappoorti godhanii ofii isaallee mucaan kun tattaafatee haga kanaan of ga'ee har'a immoo isinii gadi qabdanii lammaffaa baastanii qarshii 500 qofa kennitanii fi saamuwaatti dhugaa baay'ee tokko namatti hin tolu. Gocha isin godhaa jirtan haamilee isin ijoollee Oromootiif qabdan yaada isin ijoollee Oromootiif qabdan beeki ilmi namaa qarshiiyyuu miti haamilee gammada ilmi namaa. Mucaan kun hadhatu sadarkaa tokkoffaa bahee baay'ee kan kanaa olitti hojjeta ture. Sinii galee argaa jirra argineerra kana duras argineerra ka har'aallee argineerra jechuudha. Haga isin dubartii warra Amaaraatii waan isin godhaa jirtan akkasin isteejii kennaafii jirtan sadarkaa kennaafii jirtan argineerra. Ijoolleen Oromoo waan kana irratti hin dubbattu. Maaliifan kana ta'ee maafan kana godhee hin dubbattu. Sababa kanaaf ijoolleen Oromoo waan dubbannee fi isa yommuu afaan Oromootiin maaf hojjetaadha natti fakkaata. Haa ta'u erga akkas ta'e immoo maaliif qophii kana qopheessitarree? Namni hundinuu gita isaatiin dorgomaa jira. Mucaan kun gita isaatiin Cilaaloo Awwaadii irratti dorgome, Afteen Kabiraa irratti dorgome. Haa ta'u iyyuu kansaa garuu isa kana kan maal ta'uu fi mucaan kun sadarkaa lammaffaatti darbe. Dhugaa Rabbii baay'ee tokko nama gaddisiiftu. Mee ijoolleen Oromoo dammaqaa. Dubbiin kun dubbii gandummaalllee miti. Dammaqaa ijoolleen Oromoo. Ammallee haamileen isin hin cabin. Qarshiin homaa miti. Qarshiin mucaan kun qarshii kanallee hin jiraanne kanaaf jiraachuufis abdii hin qabu. Namni fayyaa yoo qabaate hin hojjetata waan barbaade bira gahuu danda'a. Garuu ilma namaa tokko gaddisiisuun maaliif barbaachise? Ilma namaa tokko wanta inni gara fuulduraatti hojjechuudhaaf haamilee godhatee tattaaffii godhatee mooraalii godhatee karaatti deebisuun maaliif barbaachise? Gaaffiin koo malee birrii kana waan 500,000 koo har'a dhumuu danda'allee baduu danda'allee.
Sinii galee mucaan kunis immoo ofii nyaata ofiin ittiin jiraata osoo hin taane wayna hawaasa isaa sappoortii gochuu danda'a kan rakkatee jiru kan beela'ee jiru ijoolleen Oromoo uummanni Oromoo hedduu jira kan rakkatee karaarra taa'ee kadhataa jiru jechuudha. Waan namni tokko yaadu osoo hin beekin akkasitti sadarkaa namaa gabbuusuun maaliif barbaachisa? Moo mucaa kanatu wallaalaadha moo waa hojjechuu hin danda'u jechuufi motiveeshinii qabuuf dandeettii qabuuf kunoo dorgomeetu har'a ga'ee sadarkaa tokkoffaa baay'achaa. Homaa miti sitti dhagaamin obboleessa. Akkana miti hin darba garuu warroonni ani baay'ee waan gaaffinatti ta'e maqaa Oromootiin biiroo keessa teessanii kursii irra teessanii wama uummanni Oromoo irra sinkaa irra teessanii ijoollee Oromoo maaf hacuuccuu. Bakka isin dandeessan taanaan hin hirmaachisiina waruma diqaalaa keessan hirmaachisaati diqaalama keessan nyaadha silaa'u isaan jala fiddu waan ta'eef isuma nyaachisaati wajjin hin nyaadha. Ijoollee Oromoo fiddanii maqaan balleessina. Oromoo kufittanii maqaan nun nyaachisina maqaan nun balleessina nun arrabsisina. Kanaafi waan kana sirreessaa dhugaa dubbatuuf waan kana sirreessaa ammallee taanaan kun darbus darbuu baatus waan kana sirreessaa warri dhimma kana yookaan qophii kana qopheessanii ijoollee kana gita isaanii kennitanii fi akka isaan dorgoma warri gootan ammas gara fuulduraattis qopheessuun keessa waan hin hannee fi isin silumayyuu waan hojjettanii waan qopheessan adda baaftanii waan hin beennee fi qopheessitanii kaatanii ijoollee Oromoo jalaa hin miliskiina waan ijoolleen Oromoo argatte haa argattu haa nyaattu. Kanaafi dhugaa rabbii waan isin amma gootan kun shira isin amma taphattan kun dhugaa rabbii waan namatti hin tolledha. Waan uummanni Oromoo irraa dubbachuu qabudha. Garuu ijoolleen Oromoo waan akkasii hin beektu irraalleen dubbattu bakka waan argatte biraa deebiti. Egaa akkuma dhageessanidha maaliif fakkeenyaaf nama tokko jechuun miinaan fakkeenyaaf Oromoo hedduu bakka bu'ee adeema jechaadha. Kanaaf akkuma inni jedhee waan tokko kanaan booda atuu dubbatamee ijoolleen walirratti maaliif afaan keenyaan qofa osoo hin taane afaan jaraatiin illee gallee akka jarri ijoollee Oromoo gadi hin deebifne sossodaachisuu dadaafisuu qabna. Anyway viidiyoo hedduu jira turelleedha. Viidiyoon itti dheerata jedheetani malee yuuttiinis egaa akkasitti bareeddee turte jechaadha laalaa. Itiyeen kan ደሳለሽ Kana qofaa miti garaachuunis obboleettii isaa waliin akkasitti bareedee ture. Ijoolleen Oromoo guddattee bakka guddaa geessee halluun dhufa yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbi jedhee maaliifuu jajjabaadhaa ijoollee keessan jajjabeessaa viidiyoon raaf qabadheef kana fakkaata isin baarsee isin gammachiisedhe yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti baay'ee.